Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Unit 1 Sequence and Series kan jedhu maatimaatiksiidha jechuudha kan nuti wajjin guyyaa har'aa kana paartii 1dha. Isa kanaan duraarra fooyyee kan qophaa'edha jechuudha. Kan nuti har'aa wajjin ilaallu chaanaalii keenyaaf haaraa inni taatan sabiskiraabii gochuudhaani viidiyoo akkasiin bukkee ga'uu godhaa isiniin jenna. Kallattii maangaa gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu siikwensii fi siireesii jechuun maal jechuudha kan jedhudha kan nuti wajjin ilaallu. Aktiivitii kitaaba keessan irra jirurraa yeroo kaanutti siikwensii fi siireesii akkaataa addaatti jechuudha kan inni ittiin jalqabu. Tokkoffaa irratti maal jedhaa? Aktiivitii keessan irraa gaafa jalqabnu maal jedha? People want to plant trees in certain pattern in the green area of community like 20 plant in the first row, 34 plant in the second row and 48 plant in the third row and so on. How many trees people will plant in the fifth and the sixth row? Jedhee haala kanaan gaafate jechuudha. Uummata tokko jira. Uummati suni paaternii ta'eenii biqilaa dhaabuu barbaadanii biqilaa isaan dhaabuu barbaadanii first row irra kan inni jiru first row irra kan jiru meeqadha? 20 plantiidha jechuudha. Plantii 20tu jira. Second irra immoo kan jiru meeqadha? 34 plantiitu jira. Akkasuma third irra kan jiru 48 plantisiitu jira. Itti fufee kan inni gaafatee fourthii akkasumas fifthii fi sixthii maal ta'adha kan inni gaafate jechuudha. Warreen kana deebisuudhaaf kan nuti ilaallu maalidha? Uummati kun akkamittiin wanta kana dhaabaa jiru kan jedhudha. Paatarnii isaan itti fayyadamanii jiranii adda baasudha jechuudha. 20 plantiidha inni jalqaba irra jiru, itti aanee 34dha. Gidduu isaanii garaagarummaa meeqatu jira? Garaagarummaa 14tu jira jechuudha. Kanaaf kana gidduus sekondiidhaaf sardiis jenna fudhattanii garaagarummaan gidduu isaanii jiru garaagarummaa 14ti. Kanaaf itti fufees kan jiru 4 irra 5 irra itti fufee 6 irras kan dhaabachuu qabu meeqadha jechuudha. Warreen kanaa wajjin garaagarummaa 14 kan qabudha jechuudha. Kanaaf 48 irratti 14 gaafa edaatanii meeqa argattu jechuudha? 62 argattu jechuudha. 62 plantes kan jedhu jira. Itti fufee kana irratti 14 gaafa edaatan meeqa argattu? 78 plantisii argattu jechuudha. Haaluma kanaa itti fuftanii 6 irrattis gaafa barbaadan meeqa argattu? 92 plantisii argattu jechuudha. Kanaaf paatarnii kana yerootti uummati kun dhaabu 6 row irraa fi 5 row irraa kan jiraachuu danda'u meeqaaf meeqadha? 78 fi 92tu jiraachuu danda'a jechuudha. Kun egaa maal nutti agarsiisa? Siikwensii fi siireesii keessatti tartiiba wanta tokkootiin garaagarummaa ta'e tokkoon paatarnii ta'e tokkoon lakkoofsi kun walirraa fagaachaa akka isaan jiran kan nutti agarsiisudha. Sababiin isaa asii 20 jira, itti fufee 34, 48, 62, 78 fi 92 haala kanaan itti fufee jira sababii ta'eef distaansii dhaabbataawwii kan gidduu isaanii jiru nutti agarsiisa jechuudha. Itti fufnee gaaffii lammaffaatti gaafa dabarru find the next term of the following sequence nuun jedhe. Sequence armaan gadiitii fi next term barbaadi nuun jedhe. Eerra kan jiru gaafa fudhannu maalluu kennee 15, 47, 44, 41 jedhee haala kanaan tuqaa kaa'ee haala kanaan cufee jira jechuudha. 15 meeqaan garaagarummaa qabu majarri kuni hunduma isaanii gaafa laaltanii garaagarummaan isaan gidduu jiru 3, kana gidduu 3, kana gidduu 3. Tarmii itti aanee dhufu gidduus garaagarummaan isaa 3 taasisaa biteef inni itti aanee dhufu 38 akkasumas 38 irraa immoo 3 hir'istu jechuudha. 35 argattu jechuudha. Biirra kan jirus akkasumatti hojjettu inni immoo meeqaan fagaachaa jira? 2 jedhee 12 jedha 22 jedha 32 jedhee haala kanaan itti fufa. Kanaaf kan itti fufee dhufus 42 fi meeqa jechuudha? 52 ta'a jechuudha. Haala kanaan itti fufee kan deemudha jechuudha. Kanaaf egaa asirraa maal hubattammaa? Siikwensii wanta jedhu tokkoo fi hiika wayii waan isinii kennedha. Itti fufnee isa wajjin ilaalla. Siikwensii jechuun maal jechuudha kan jedhu itti fufnee wajjin ilaalla. Sequence is an arrangement of number in a definite order according to some rule. Sequence jechuun arrangement of numberidha. Lakkoofsi tokko toora galchee galee gaafa taa'u
Siikwensii jenna. Siikwensii lakkoofsi sun toora galee taa'uu waan immoo siikwensii jechuusuu hin danda'u. Maal ta'uu qaba? Orderii ta'uu qaba. According to some rule. Seera ta'e tokkoon maal ta'uu qaba? Tarree galuu qaba yookiin orderii ta'e taa'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti maal jenne? 50 jennee 47, 44, 41. Distaansii ta'een jechuudha kan isaan fagaachaa jiran. Ruulii ta'een. Ruuliin isaaniis distaansii sadiin fagaachuudha. Walirraa sadiin fagaachaa deemudha. Ruulii ta'ee kana qaba jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf isa kana immoo garaagarummaa 10 hunduma isaanii gidduu kan jiru. Kanaaf ruulii kanaanii wanta deemu tokko maal jennee waamna? Siikwensii jennee waamna jechuudha. Siikwensiin seera ta'e tokkoon lakkoofsi yoo tarree naqamanii ta'anii siikwensii jennee waamna jechuudha. Itti fufee maal jedhaa? It is a function whose domain is the collection of all integers greater than or equal to a given integer m. Usually 0 or 1. Maal jedhaa? Siikwensii jechuun faakshiiniidha. Faakshinii gaafa jennu amma fakkeenyaaf linear faakshinii barattaniitu quadratic faakshinii warreen jedhaman barattaniitu. Akkasuma akkuma warra sanaa siikweensiinis maalidha? Faakshiiniidha. Faakshinii ta'e garuu doomeenii isaa immoo kan maal ta'edha? All integerii kan ta'edha. All integerii ta'e immoo lakkoofsa tokkoo fi yookiin zeeroodhaa fi zeeroodhaa ol kan ta'edha jechuudha. Doomeenii isaa 0, 1, 2 jedhee gara positive infinitiitti kan deemudha jechuudha. Gara positive infinitiitti kan deemuun faakshinii akkasiitiin siikwensii jennee waamna. Usually denoted by an. Siikwensii kana maaliin bakka buusna? An-dhaan bakka buufna jechuudha. Fakkeenyaaf an yeroo agartanitti maal ta'uu isaa adda baastu jechuudha? Siikwensii ta'uu isaa adda baafatu jechuudha. The functional value a1, a2, a3, a4 up to an are called the terms of the sequence. Warreen akka a1tiin, a2tiin, a3tiin maal jennee waamna? a4tti up to an'tti maal jennee waamna? Termisii jennee waamna. Termisii. Fakkeenyaaf an'n siikwensii keenya bakka bu'a arga jennee yoo a1 bakka buufne first termii jennee waamna. Yoo 2 bakka buufne iddoo inni keenya second termii. Yoo 3 bakka buufne third termii. Yoo 4 bakka buufne fourth termii haala kanaan deema jechuudha. Kanaafiyyuu warreen akka A1, A2dhaan, A3, A4dhaan maal jenna? Terms of the sequence jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan AN is called the general term or nth term of the sequence. AN kanaan maal jenna? General term jennee waamna. Sababiin isaa iddoo inni kana lakkoofsi barbaade bakka bu'uu danda'a sababii ta'eef general term jennee waamna jechuudha. Yookiin immoo nth term jennees waamuu dandeenya jechuudha. Erga kana qabattanii booddee siikwensii jechuun haala kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Siikweensiin bifa faakshiiniitiin ifoomuu danda'a. Faakshiiniidha isiniin jedheera. Haala kanaan fakkeenyaaf an is equals to jedhee 2 the power of n jechuun danda'a. 3 the power of n jechuun danda'a. 4 the power of n jechuun danda'a. Anything waan barbaade jechuun danda'a jechuudha. Haala kanaan yennee dhufes maal ta'a jechuudha inni kuni siikwensii keenya nu ta'a. AN is equals to jedhee inni dhufe siikwensii keenya nu ta'a jechuudha. There are two types of sequence depend on its last term. Last term isaa irratti hundoofne siikwensii bakka gurguddoo lamatti kan nuti qooduu dandeenya. Inni tokkoffaan finite sequence, inni lammaffaan immoo infinite sequence. Finite sequence kan jedhamanii a sequence that has a last term. Sequensiin last term qabu yookiin lakkoofsa xumuraa qabu finite sequence jennee waamna. The domain of a finite sequence is 1 up to n. N kun maalidha? Dhaabbataadha, lakkoofsa ta'edha jechuudha. Tarreessinee kan xumuruu dandeenyuun finite sequence jennee waamna. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko ka'ee hanga 10tti yoon tarreesse kun sequenceedha. Lakkoofsicha tarreessee xumuruu danda'a jechuudha. Akkasiitiin finite sequence jenna. Doomeenii isaa immoo finite sequence 1 up to n dha jechuudha. N kun lakkoofsa barbaade ta'uu danda'a. 100 ta'uu danda'a, 1000 ta'uu danda'a. Everything wanta barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Infinite sequence kan nuti jennu immoo a sequence that does not have a last term. Last term kan hin qabneen immoo maal jennee waamna? Infinite jennee waamna. Finite isheen jettu kuni daangaa qabdi akkasiin qabdu nutti agarsiisti. Inni yoo dabalate immoo faallaa isaati kan daangaa hin qabne jechuudha. Kanaaf infinite sequence gaafa jennu egaa sequence daangaa hin qabne tokko kan nutti agarsiisudha. Last term kan hin qabne tokkodha. The domain of an infinite sequence is
the set of natural number. Domain of infinite sequence ni the set of natural number. Lakkoofsi natural number kamiyyuu bakka bu'uu danda'a iddoo inni kana jechuudha. Everything. Tokko kaanii xumura isaa kan hin beekne jechuudha. Up to infinity kan ta'edha jechuudha. Last term kan hin qabne kan nuti jennu. Kanaaf haala kanaan erga adda baafattanii booddee itti fufnee example kitaaba keessan irra jiru tokko gaafa wajjin ilaallu maal jedha? List first 5 terms of each of the sequence whose general term are given below where n is a positive integer. Maal nun jedhee 5 termii listii godhi nun jedhe. Termoota isaanii. Termii isaanii maal akkasiin taate isinitti meera. Amma tokko tokkoon gaafa hojjennu eessarraa kaana n keenya positive integeridha. Kana jechuun eessaa kaa jechuudha? Waniirraa kaa jechuudha. Wanii gaafa barbaadu iddoo inni hin jiru hundumaa wanii bakka buusudha jechuudha. Kanaaf 2 times 1 minus 1 ta'a. 2 times 1 maal ta'a? 2 ta'a minus 1 gaafa godhu waniin argadha jechuudha. A2 gaafa barbaadu 2 times 2 minus 1 is equals to 3. Tufee A4 gaafa argadhu A3 gaafa barbaadu 2 times 3 minus 1 is equals to 5 in argadha. Tufee A4 gaafa barbaadu 2 times 4 minus 1 is equals to 7 in argadha. A5 gaafa barbaadu 2 times 5 minus 1 is equals to 9 in argadha jechuudha. Amma gaa 5 terms isaabii jedheef tokko hanga 5tti barbaadna jechuudha. Termoota 5 warreen nuti jennu warreen kana jechuudha. Termoota 5 isaanii warreen kanadha. Itti fufee isa kanaafis barbaaduu nan danda'a. Inni kunis A1 dhaaf gaafa barbaadu maal ta'a kuni minus 1 over 3 iddoo inni hin jiru lakkoofsa asii tokko bakka buustan taanaan iddoo inni hin jiru dhattanii tokko bakka buusudha jechuudha. 1 minus 1 ta'a. Kana jechuun immoo minus 1 over 3 the power of 0 ta'a. Kana jechuun meeqa ta'a jechuudha? 1 ta'a jechuudha. Sababiin isaa lakkoofsi kamiyyuu paawariin isaa 0 ta'eenna 1 ta'a sababii ta'eef. Itti fufee A2 gaafa barbaadu minus 1 over 3 the power of 2 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 1 ta'a. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Minus 1 over 3 manaa kenna jechuudha. Itti fufee A3 barbaaduu danda'a. Minus 1 over 3 the power of 3 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 2 ta'a kuni 3 minus 1 2 ta'a waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun 1 ta'a. 1 qoba qobaatti kan isin square gootan 1 qobaatti square gochuu dandeessu 3 qobaatti square gochuu dandeessu jechuudha. Kun immoo 1 over 9 ta'a jechuudha. Itti fufee A4 gaafa barbaadu minus 1 over 3 the power of 4 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 3 argadha. Kana jechuun immoo minus 1 over 27 argadha jechuudha. A5 gaafa barbaadu maal ta'a kuni minus 1 over 3 the power of 5 minus 1 is equals to minus 1 over 3 the power of 4 ta'a jechuudha kun. Positive 1 over 81 argadha jechuudha kanammoo. Haala kanaan termoota 5 isaanii tarreessuu dandeessu jechuudha. Termoota 5 isaanii haala kanaan tarraa'uu danda'u. Itti fufnee C gaafa hojjennu maal jira? n is equals to 1 over n jedha. Iddoo inni jiru tokko kaanii hanga 5tti bakka buusudha. Akkuma hojjechaa jirru 1 over 1 is equals to 1. A2 1 over 2 is equals to 1 over 2 mataa fi A3 maal ta'a? 1 over 3 ta'a. A4 gaafa barbaadu 1 over 4 ta'a. A5 gaafa barbaadu 1 over 5 in argadha jechuudha. Tartiibaan gaafa barbaadu haala kanaan argachuu hin danda'a jechuudha. Hundumti isaanii kana tokko. Kanaaf haala kanaan tarreessinu jechuudha. Amma gaas keessatti AN kun maal jedhama? General termii yeroo jedhamu. Warreen kun immoo tokkoon isaanii kun immoo termoota isaanii jenneeti jechuudha kan nuti waamnu. Termoota isaanii jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Kitaaba kan biroodhaa jechuudha kun kan itti dabalee sababii maaliitiifi aptitude paartii irra sababii dhufuu fi wanta kana kitaaba kan biraa irratti dabaleera jechuudha gaaffii warreen kana. Maal jedhaa? Diirra kan jiru maal jedhaa? AN is equals to ln of n over 2n minus 1 dha. Kanas gaafa hojjedhu A1 koo barbaaduu hin danda'a. Ln of 1 over 2 times 1 minus 1 dha. Ln of 1 yeroo hundumaa 0 dha. Kanaaf 0 ta'a jechuudha kun. Itti fufnee A2 gaafa barbaadnu ln of 2 ta'a.
over 2 times 2 minus 1 dha. Kana jechuun immoo ln of 2 meeqa ta'a? Ln of 2 fudhannaa over jennee 2 times 2 4 dha minus 1 gaafa goonuu 3 arganna jechuudha. Itti fufnee A3 gaafa barbaannu ln of 3 over 2 times 3 minus 1 ta'a kuni ln of 3 over 5 hin argadha jechuudha kanammoo. Itti fufee A4 argachuu danda'a ln of 4 over 2 times 4 minus 1 ta'a kuni kun immoo ln of 4 over 7 hin argadha. A5 gaafa barbaadu immoo maal ta'a kuni ln of 5 divided by 2 times 5 minus 1 ta'a kuni ln of 5 over 9 hin argadha jechuudha. Haala kanaan barbaaduu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha, baay'ee hojjetamuu danda'a jechuudha. Itti fufnee irra kan jiru gaafa barbaannu inni immoo an is equals to cos of n pi jedha. Asirraa kaanii a1 dhaaf gaafa barbaannu iddoo inni keenya 1 buusudha. Cos of 1 times pi ta'a kuni isin kun pi dha wanta ta'e jechuudha. Kana booddee cos of pi jechuun immoo maal jechuudha? Cos of pi jechuun immoo iddootti kanatti kan argamu. Fakkeenyaaf iddoon kun 0 yommuu ta'u iddoon kun 90 degree dha. Iddoon kun immoo 180 dha. Iddoon kun 270 dha. Iddoon kun immoo naannee yoo as ga'e 360 ta'a jechuudha. Amma gaasa irratti pi tokko jechuun meeqa jechuudha? Maalii hojii wal qixxeedha? 180 hojii wal qixxeedha. 19 immoo pi over 2 dha jechuudha. Kanaaf iddoon kun immoo 3 pi over 2 ta'a. Iddoon kun immoo 2 pi ta'a jechuudha. 360 taanaan 2 pi ta'a. 270 3 pi over 2 ta'a. Amma gaas keessatti iddoon kun minus 1 nutti agarsiisti. Iddoon kun positive 1 dha. Iddoon kun minus 1 dha. Iddoon kun positive 1 dha. Garuu kan isin qabachuu qabdan maalidha? Kosaaniin yerootti kamiyyuu yoo y axis kanarra oolee iddoo kana yookiin iddoo kana yoo ta'e lakkoofsisa 0 ta'a jechuudha. Kosaanii y direction irra sababii hin qabneef jechuudha. Saayiniin immoo x direction irra hin qabu yeroo hundumaa 0 ta'a jechuudha. Kanaaf cos of pi jechuun cosii 180 jechuudha sababii ta'eef negative 1 ta'a jechuudha kun. Itti fufnee a2 gaafa barbaannu a2 immoo cos of 2 pi ta'a. Cos of 2 pi jechuun immoo meeqa jechuudha? Cosii 360 jechuudha. Inni immoo positive 1 ta'a jechuudha. A3 gaafa barbaannu maal ta'a? Cos of 3 pi ta'a. Cos of 3 pi jechuun immoo iddootti kamidha? Iddoon kun 2 pi argatee pi tokko jechuun kanaaf kana gidduudha. Iddootti kana ta'a jechuudha. 3 pi iddootti kana ta'a. Cos of 3 pi immoo negative 1 ta'a jechuudha. Kanaaf negative 1. Inni itti baanu A4 dha. A4 immoo cos of 4 pi ta'a. Cos of 4 pi jechuun immoo maal ta'a jechuudha? Inni kun immoo akkamidha? Iddoon kun erga 3 pi ta'eeti. Pi tokko immoo isa kana jechuudha. Pi tokko kana sababii ta'eef iddoon kun 4 pi ta'a jechuudha. 4 pi dha. Inni immoo positive 1 ta'a jechuudha. Itti fufee A5 gaafa barbaadu cos of 5 pi ta'a. Kunis meeqa ta'a? Iddoon kun 4 pi dha. Pi tokko kanadha. Asitti 5 pi ta'a jechuudha kun deebi'ee. Kana booddee kun immoo meeqa ta'a? Positive 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan tarreessuu dandeessu. A4, A3 up to A5 tti haala kanaan tarreessuu dandeessu jechuudha. Kanadha inni kan biraan F irra kan jirudha. F irra kan jiru immoo maal jedha? An is equals to e the power of n over n factorial jedha. E the power of n dha. Iin kun lakkoofsa dhabeettudha mayyaadha. Iddoo inni keessanii tartiibaan bakka buusudha. A1 yoo barbaadan e the power of 1 over 1 factorial dha. Kana jechuun immoo e the power of 1 mataa kuni itti fufnee a2 gaafa barbaannu e the square over 2 factorial ta'a. Kun immoo e square mataa. E square mataa. 2 factorial jechuun immoo 2 times 1 ta'a sababii ta'eef inni immoo 2 mataa jechuudha. Over 2 ta'a kuni itti fufee a3 gaafa barbaadu e cube ta'a kuni taane 3 cube factorial ta'a dhiifamaa wajjini. 3 factorial jechuun immoo maal jechuudha? E cube over 3 times 2 times 1 jechuudha. Kana jechuun immoo E cube over 16 argadha jechuudha.
itti fufee A4 gaafa barbaadu e the power of 4 over 4 factorial dha. Kana jechuun e the power of 4 over 4 times 3 times 2 times 1 jechuudha. Kana jechuun immoo maal ta'a? E the power of 4 divided by 24 ta'a jechuudha. Itti fufee A5 gaafa barbaadu maal ta'a kuni? E the power of 5 divided by 5 factorial dha. Kana jechuun immoo e the power of 5 over 5 times 4 times 3 times 2 times 1 ta'a. Kana jechuun immoo meeqan argadda? E the power of 5 divided by 120 argadda jechuudha. 120 argadda. Haala kanaan jechuudha kan nuti barbaaduu dandeenyu. Tartiiba isaanii tokko kaatanii hanga shanitti haala kanaan barbaaduu dandeessu. Warreen kana akkuma isinii kaasaa jiru termoota isaaniiti jechuudha. Warreen kun kan isaan jedhaman termoota isaaniiti. Terms of the sequence jennee waamna jechuudha warreen kana. Example lammaffaa maal jedha? Draw the graph of the sequence an is equals to n minus 1 jedha. Amma kan inni nu gaafate sequence kanaaf giraafii kaasuudha. Kana hojjechuudhaaf maal goona nuti? Jalqabaa teebilii isaati jechuudha kan nuti kaasnu. Teebilii kana haala kanaan kaasna. Teebilii haala kanaan kaasna. Iddootti kanatti n barreessina. Iddootti kanatti immoo an dha kan nuti barreessinu. Iddootti kanatti haala kanaan jechuudha. Yerootti n keenya wanii ta'u, n keenya wanii yeroo ta'u, iddoo inni kana wanii gaafa bakka buufnu an keenyas wanii ta'a. Yeroo nuti 2 bakka buufnu 3 ta'a. Yeroo nuti 3 bakka buufnu 5 ta'a. Yeroo nuti 4 bakka buufnu 7 ta'a. Yeroo nuti iddoo inni kana 5 bakka buufnu meeqa ta'a kuni? 9 ta'a jechuudha. Erga haala kanaan tarreeffannee booddee teebilii erga haala kanaan qopheeffannee booddee isteeppii itti aanuuni maal gochuudha? Giraafii haala kanaan kaasuudha. Giraafii haala kanaan kaasuudha jechuudha. Giraafii kanarratti yeroo inni keenya wanii innis waniidha. Iddoon kun wanii yoo ta'e iddoon kunis wanii yoo ta'e inni kun nidha. Inni kun immoo an nutti agarsiisa. Asii waniin iddootti kana gaafa ta'u itti fufee yeroo iddoo kanaa 2 ta'u iddoo kanaa immoo 3 dha jechuudha. Iddoo kana gaafa 2 ta'u iddoon kun immoo 3 dha. Kana jechuun haala kanaan dhufee iddootti kanatti wal arga jechuudha. Itti fufnee yeroo asii 3 ta'u asii immoo 5 ta'a. Dhufee iddootti kanatti wal arga jechuudha. Dhufee asii gaafa 7 ta'u asii immoo 4 ta'a. Iddootti kanatti wal arga jechuudha. Haaluma kanaan dabalaa deema jechuudha. Amma haala kanaan daddabalaa deema jechuudha. Haala kanaan wal qabata jechuudha. Haala kanaan wal qabata. Amma gaasirratti kan inni nutti agarsiisu giraafiin kana liinarii ta'aa deema jechuudha. Kanaaf siikwensii warreen akkasii kanaatiif yerootti hundumayyuu giraafiin isaanii kana fakkaata. Ismuuzii akkasii straight laayiniidha jechuudha. Siikwensii warreen akkasii. Siikwensiin immoo qobaatti adda ba'anii jiran jiru. Kan doomeenii isaanii tokko ka'ee hin jirre. Naachuraal nambarii kan hin taane jechuudha. Tokko ka'ee kan hin jirre jiru. Doomeenii isaanii kan adda ta'u jechuudha. Warreen sanaafis giraafiin isaanii adda ta'a jechuudha. Kanaaf haala salphaa amma akka namni isin agarsiise kanatti kaastu baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Itti fufnee kanatti wajjin ilaallu exercise 1.1 irra wantoota nuti amma ammaatti hojjechaa turredha. Baay'een isaanii gaaffii tokkoffaaf gaaffii lammaffaa irra kan jiranii. Gaaffii sadaffaa garuu wajjin hojjenneetu gara sattaanutti dabarra jechuudha. Maal jedha gaaffii sadaffaan? Born to uncle gave 130 Ethiopian birr to her in January. In the next month, she saves money and has 210 Ethiopian birr. And in the third month, she has 290 Ethiopian birr. How much money will she have in the fourth, fifth, sixth, and the seventh month respectively? Amma boontuuni farestii irratti yookiin Januaarii irratti birrii isheen qabdu birrii meeqadha? Birrii 130 ture. Next month kan isheen seevii godhattee Februaarii keessa jechuudha. Kan isheen seevii godhattee birrii 210 ta'eef. Sardi manzii
sardii manzii irratti immoo itti dabalattee birrii 290 godhattee foorzii irratti immoo meeqa godhattee haaluma kanaan dabalaa deema jechuudha wantichi. Fifzii irratti, siksii irratti haala kanaan dabalaa deema. Amma gaa kan nuti gaafatamne maalidha? How much money will she have in the fourth, fifth and sixth? Foorzii irratti hammam qabaatti? Fifzii irratti, siksii irratti akkasumas sevenzii irratti hammam qabaattiidha kan nuti gaafatamne jechuudha. Kana deebisuudhaaf maal goona nuti? Kana deebisuudhaaf maal goona? Garaagarummaa warreen kana gidduu jiru ilaaluu dandeenya jechuudha. 130, 210. Kanaaf kana gidduu garaagarummaa 80tu jira. Kanaaf kana gidduu garaagarummaa 80tu jira. Itti fufee kan dhufus garaagarummaa 80ti. Kanaaf kun 370 ta'a jechuudha. Kanatti immoo gaafa 80 daanu 460 arganna. Itti aanee 80 570 550 dhiifama. Itti aanee amma 7 irratti gaafa itti daanu 640 arganna jechuudha. Haala kanaan birriisee seebii godhachaa deemti jechuudha. Kanaaf garaagarummaan gidduu isaanii jiru 80. Kun maal nutti agarsiisa? Siikwensii nutti agarsiisa jechuudha. Lakkoofsa dhaabbataa tokkoon gargar fagaachaa deemuu isaaniiti. Amma egaa kan nuti itti fufnee wajjin ilaallu review exercise keessaa paartii kana wajjin kan wal qabatan sababii jiraniif isatti dabalee iddoo kana fideen jira jechuudha. Isa wajjin ilaalla. Maal jedha review exercise gaaffii tokkoffaanii? List the first 5 terms of each of the sequence whose general terms are given below where n is a positive integer. Irratti maal nu kenne? n is equals to n the power of n over n factorial jedhee nu kenne. List 5 terms isaa jedheef a1 irraa ka'een tarreessa jechuudha. Iddoo inni kooti tokko ka'ee bakka buusa 1 the power of 1 over 1 factorial dha. Kana jechuun 1 mataa itti dhufee 2 dha kan barbaadu a2 dha jechuudha kan barbaadu 2 the power of 2 over 2 factorial dha. Kana jechuun 4 over 2 dha. Kun immoo maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. A3 gaafa barbaadu maal ta'a kuni? 3 the power of 3 divided by 3 factorial dha. Kana jechuun immoo 27 divided by 6 ta'a jechuudha. A4 gaafa barbaadu maal ta'a? 4 the power of 4 divided by 4 factorial dha. Kana jechuun 4 the power of 4 jechuun 256 ta'a divided by kun immoo meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu A5 gaafa barbaadan 5 is the power of 5 over 5 factorial ta'a. 5 factorial ta'a kuni 5 factorial jechuun 220 jechuudha. Over jedheetanii 5 the power of 5 immoo 31 25 dhufa. Kana booddee lakkoofsa kana waliin hirtanii kaa'uudha jechuudha. Birra kan jiru gaafa hojjennu inni maal jedha? an is equals to negative 1 the power of n plus negative 1 the power of n sin of n pi jedha. Amma asirratti a1 keenya yoo barbaanne minus 1 the power of 1 plus jennee minus 1 the power of 1 sin of 1 pi ta'a kun. Asirraa a1 keenya maal ta'a? Asumatti barreessinuti. a1 keenya maal ta'a kuni? Minus 1 the power of 1 minus 1 mataa minus 1 the power of 1 isinis jirtu kunis minus 1 mataati. Then sin jirti. Sin of pi, sin of 2 pi, sin of 3 pi, sin of 4 pi warreen jedhaman kuni always warreen kun maal ta'u? 0 ta'u jechuudha. Is equals to 0 ta'u. Akkuma nama isinitti himee turedha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon kuni maal ta'a? Iddoon kuni positive 1 dha. Iddoon kun negative 1 dha. Iddoon kun positive 1, iddoon kun immoo negative 1 dha. Saayinii yeroo hundumaa kan inni tokko ta'uu danda'u yoo y axis irra jiraatedha. Y axis irra inni jiraatedha. Koosiin immoo kan inni positive 1 yookiin negative 1 ta'uu danda'u yoo inni x axis irra jiraatedha jechuudha. Kun lamaan x axis irra jiru. Amma gaasitti paayin kuni asitti iddoon kun paayidha. Asitti 3 over 2 paayidha. Iddoon kun immoo 3 paayidha. Iddoon kun immoo 5 over 2 paayidha. Haala kanaan deema jechuudha. Of jalaa over 2 qabaachuu qaba. Saayiniin keenya negative 1 yookiin positive 1 ta'uudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf sin of
3/2 pi ta'eeti meeqa ta'a ture iddootti kana taasisaa biteef negatiiv 1 ta'a ture. Sin of 5/2 pi 2 ta'eeti positive 1 ta'a ture. Amma garuu maalidha? Pi duwwaadha kan bukkee isaanii jiru. 3 pi, 2 pi, 4 pi, 5 pi haala kanaan deema sababii ta'ee fi amma 5 pi itti deemamu fakkeenyaaf inni kun. Kanaaf inni kun times 0 taati jechuudha. Iddoo kana sin of pi kan jettu kuni 0 taati. Kanarraa ka'uudhaan minus 1 times 0 0 mataa minus 1 duwwaa ta'a jechuudha. Kanaaf minus 1 ta'a kun. Dufnee a2 gaafa barbaannu minus 1 the power of 2 plus jennee minus 1 the power of 2 ta'a kuni sin of 2 pi ta'a. Sin of 2 pi akkuma amma isinitti hime 0 taati kuni. Kanaaf kanaan gaafa baay'attu 0 mataati jechuudha. Kanaaf minus 1 the whole square dha positive 1 arganna jechuudha. A3 gaafa barbaannu minus 1 the power of 3 ta'a kuni plus minus 1 the power of 3 sin of 3 pi ta'a kuni sin of 3 pi 0 arganna. Kanaaf isin kun 0 taati jechuudha. Asii kanaafuu minus 1 the power of 3 dha. Minus 1 the power of 3 immoo minus 1 mataa jechuudha. A4 gaafa barbaannu minus 1 the power of 4 plus minus 1 the power of 4 sin of 4 pi ta'a jechuudha kun. Kun immoo asirraa kan nuti argannu 0 arganna. Kun immoo maal ta'a? Positive 1 arganna jechuudha. A5 gaafa barbaannu maal ta'a kuni? Negative 1 the power of 5 ta'a plus jennee negative 1 the power of 4 sin of 5 pi ta'a kuni. Kanarraa ka'uudhaan warreen kun 0 taati. Kanarraas kan nuti argannu negative 1 ta'a jechuudha. Kanaaf isa kanaafi maaliif maal gidduudha kan inni deddeebi'aa jiru? Negative 1 fi positive 1. Negative 1 fi positive 1. Asii gaafa fakkeenyaaf kun gaafa evenii ta'u yookiin 4 2 gaafa 6 warri akkasii gaafa ta'u maal ta'a kuni? Faakshiniin kun positive 1 ta'a jechuudha. Yoo immoo odd nambarii ta'e 3 5 fi 7 warreen akkasii kan ammoo gaafa ta'u negative 1 ta'a jechuudha. Haala kanaan qabattu itti fufnee gaafii isa sirra jiru kana wajjin ilaallu. Inni immoo maal jedha? Isa sirra jiru gaafa wajjin ilaallu maal ta'a? an is equals to signum of 3 minus n dha. Amma asirratti kan isin rakkistu see kanadha. Garuu baay'ee salphaadha. A1 isaa gaafa barbaannu signum of 3 minus 1 ta'a. Kana jechuun signum of 2 ta'a jechuudha. Seera signamii keessatti immoo signum of x yennatee signum of x keenya positive 1 yeroo kamidha kan inni ta'u? Yoo x keenya positive ta'e. Signum of x ta'ee kan inni negative 1 dhufu yoo x keenya negative lakkoofsa negative ta'e. Yoo lakkoofsa negative kamiin ta'e. Inni kan biraan signum of x keenya kan inni is equal to 0 ta'u yoo x keenya is equal to 0 ta'edha jechuudha. Yerootti kanaaf gaafa fakkeenyaaf signum of 2 dha kuni 2 positive sababii ta'eef positive 1 ta'a jechuudha kun. A2 gaafa barbaannu signum of 3 minus 2 ta'a kuni kun immoo signum of positive 1 ta'a. Signum of positive 1 immoo positive 1 ta'a jechuudha. Itti fufnee A3 gaafa barbaannu signum of 3 minus 3 ta'a. Kun immoo signum of 0 ta'a. Signum of 0 immoo 0 ta'a jechuudha. A4 gaafa barbaannu signum of 3 minus 4 is equals to signum of negative 1 ta'a. Kun immoo negative 1 ta'a jechuudha. A4 gaafa barbaannu signum of 4 dhiifama 3 minus 5 ta'a. Kun iseen kun 5 dha. Signum of minus 2 taati jechuudha kun. Kun immoo negative 1 ta'a. Haala kanaan barbaadu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Tooftaa kanatti fayyadamtanii yoo barbaadan in argattu jechuudha. Itti fufnee isa taanu gaafa laallu list the first 5 terms of jedhee kanaafiyyuu akkamittiin hojjenna gaaffii lammaffaa kana? Kanaaf gaaffii lammaffaa maal jedhaa? List the first 5 terms of each of the sequences whose general terms are given below where n is a positive integer nu jedhu. Amma asirratti kan inni gaafate 5 terms akka nuti listii goonudha. Irratti kan inni nu kenne maalidha?
A irratti kan inni nu kenne an is equals to 3 the power of 1 over n times minus 1 the power of n dha. A1 keenya gaafa barbaannu 3 the power of 1 over 1 ta'a times jennee minus 1 the power of 1 goone jechuudha. Kanarraa maal arganna? Minus 3 arganna. A2 immoo gaafa barbaannu A2 immoo 3 the power of 1 over 2 ta'a minus 1 the power of 2 ta'a jechuudha. Kun immoo asirraa 3 the power of 1 over 2 arganna. A3 gaafa barbaannu maal ta'a kuni 3 the power of 1 over 3 ta'a times jennee minus 1 the power of 3 ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a? Minus 3 the power of 1 over 3 arganna. Itti fufnee A4 gaafa barbaannu 3 the power of 1 over 4 times minus 1 the power of 4 ta'a kuni asirraa kan nuti argannu 3 the power of 1 over 4 dha jechuudha. A5 gaafa barbaannu A5 3 the power of 1 over 5 times minus 1 the power of 5 ta'a kuni asirraa kan nuti argannu 3 the power of 1 over 5 dha jechuudha. Haala kanaan arganna. Itti fufnee B irra kan jiru gaafa hojjennu inni B irra jiru immoo an is equals to n the power of n times e the power of negative 2n dha. A1 isaa gaafa barbaannu iddoo inni keenya tokko kaanee hanga shanitti bakka buusudha. Kanaaf 1 times e the power of minus 2 times positive 1 ta'a. Kana jechuun 1 dhaan gaafa baay'atu kanuma ta'a e the power of negative 2 ta'a. Kana jechuun immoo 1 over positive e square ta'a jechuudha yookiin 1 over e the power of 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isin barbaadani. Itti fufnee A2 gaafa barbaannu A2 keenya maal ta'a? 2 times e the power of negative 2 times 2 ta'a jechuudha. Kuni asirraa ka'uudhaan 2 times e the power of negative 4 arganna. Kun immoo maal ta'a? 2 over e the power of positive 4 ta'a jechuudha. Itti fufnee A3 gaafa hojjennu 3 times e the power of negative 2 times 3 ta'a kuni. Kun immoo maal ta'a? 3 over e the power of positive 6 ta'a jechuudha. Itti fufnee A4 gaafa barbaannu 4 times e the power of negative 2 times 4 ta'a kuni. Asirraa immoo kan nuti argannu 4 over e the power of positive 8 arganna jechuudha. Positive 8 arganna. Itti fufnee 5 gaafa barbaannu A5 gaafa barbaannu 5 times e the power of negative 2 times 5 dha kuni. Asirraa 5 over e the power of positive 10 arganna jechuudha. Haala kanaan tartiibaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Itti fufnee isa kaan gaafa hojjennu isa sirra jiru hojjennuuti. Inni sirra jiru maal jedha? an is equals to negative 2 the power of n plus 6 divided by n minus 1 factorial jedha. Kanaaf A1 koo gaafa barbaadu maal ta'a kuni? Negative 2 the power of 1 plus 6 divided by 1 minus 1 factorial ta'a. Asirraa maaliin argadha? 4 divided by 1 argadha jechuudha. Kun immoo 4 ta'a jechuudha. Asitti 0 factorial ta'a. 0 factorialiin yeroo hundumaa is equals to 1 akka inni ta'e beekuu qabdu. A2 gaafa barbaadu negative 2 the power of 2 plus 6 divided by 2 minus 1 factorial ta'a. Kana jechuun 4 plus 6 ta'a over 1 factorial ta'a jechuudha. Kun immoo kana jechuun immoo meeqa ta'a jechuudha? 10 argadha jechuudha. Itti fufee A3 gaafa barbaadu maal ta'a? A3 immoo negative 2 the power of 3 plus 6 ta'a over jennee 3 minus 1 factorial ta'a. Kun immoo kana jechuun immoo maal ta'a? Negative 8 plus 6 over 2 factorial ta'a. Kun immoo kana jechuun immoo maal ta'a? Negative 2 over 2 ta'a. Kana jechuun negative 1 ta'a jechuudha. Itti fufnee A4 gaafa barbaadu maal ta'a kuni? Negative 2 the power of 4 plus 6 divided by 4 minus 1 factorial ta'a. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Positive 16 plus 6 divided by 3 factorial ta'a. 3 factorial 6 dha over jennee kun immoo gaafa walitti dabamu 22 ta'a jechuudha. Haala kanaan arganna. Itti fufnee
A5 gaafa barbaannu A5 keenya immoo A5 keenya immoo maal ta'a jechuudha? Negative 2 the power of 5 plus 6 divided by 5 minus 1 factorial ta'a. Kana jechuun immoo maal ta'a? 32 negative 32 plus 6 divided by 4 factorial dha. Kana jechuun immoo meeqa ta'a jechuudha kuni? Negative 26 divided by 24 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechaa deemtu jechuudha hunduma isaanii. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan hojjechaa deemtu jechuudha.